qalbii nama cabsam. Mucaan suuraa agartan kun hedduun keessan sooshaal miidiyaa kana gubbatti nama beektu jee yaadam. Maqaan isaa Maammee Qureeshii jedhamuudhaan beekama. Dhalataa ijoollee Hirnaatiin barnoota magaalaa Cirootti barataa kan ture yoo ta'u, Ramadaana kana gama duraa achuma ture. Kunoo deemuu isaatu osoo hin dhagahin jiruu tanaan ofii kiyyaa fi maatii tiyyarraallee jijjiira yaada ja'uun karaa Liibiyaa kanaan qaxxaamuree gara Awurooppaa bahuudhaaf osoo deemuu Liibiyaatti bineeyyii ilma namaa fakkaatu shiftoota Liibiyaa kan namoota hedduu reebanii maatii maallaqa ergisiisanii saamaa jiran carraan jireenyaa harka isa buuseem. Har'a kunoo warra nama saamu sana harka seeneem yoo miiliyoona takka tuqaa shan fiddan maleem ni ajjeefna jechaa yeroo akka bineensaatti tuman viidiyoo isaa waraabanii ergan yeroon argu mudhiitu na citeem. Namoota hedduu carraan jireenyaa gaafa shiftaa harka isa buusu nama gaddisiisam, qalbiillee nama cabsam. Obboleessa keenya kana Rabbiin carraa kana isa mudee jiram. Namoonni gargaaruu barbaadan maqaan Taqiyyaa Muhammad Rashiid jedham. Akkaawuntii harmee isaa irratti akka gargaartan isiniin jenna. Dhugumatti obboleessi keenya kun jiruun jijjiira jee biyyaa ba'ee shiftaa harka buutti qalbiituun nu cabe jechuun kan barreesseem obboleessa keenya Gaaddisaa Xahaati. Dargaggoota keenya kanneen karaa Liibiyaa qaxxaamuruudhaan jiruun haanuuf dabartu jechuudhaan yaalii osoo godhanii qabamanii reebamaa jiran hedduu sooshaal miidiyaa irratti argaatuma jirra. Rabbiin furmaata jireenyaa kan namaa fidu isam. Rabbiin ijoollee kana hunda bakka jirtutti haa birmatuuf jennam. Jireenyi manaa si baaftee harka shiftaa si buusti. Jiruun yoo si dabruu baattee yeroo garii si dabarsiti. Rabbiin nama jiruun irraa jijjiiramtu akka taasisu dargaggoota keenya hundaaf du'aa goonam. Hunda keenyaafuu Rabbiin waliin haa dhaabbatu. Obboleessa keenya kana cinaa haa dhaabbannu isiniin jenna.